Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saat kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif isaa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin boqonnaa 5ffaa icciitii foonummaa eegallee akka jirru ni yaadattu. Barumsa kana boqonnaa 3ffaatiin egaa guyyaa darbee barachaa kan turre. Jalqaba isaa tokkoffaarraa jalqabnee waa'ee uumama namaa baranneerraa kabaja namaaf kenname namni ganata keessatti kabaja akkamii akka inni qabu kana barannee boqonnaa kutaa darbeen immoo kufaatii dhala namaadhaaf abdii isaaf kenname kan jedhu eegallee turuun keenya ni yaadatama. Egaa namni kun kabaja kana itti fufuu hin dandeenye cubbuu raawwatee gannata keessaatu ari'ame. Kana booda immoo Waaqayyoo abdii kennee fi jenne abdiin kunis immoo innumti ofuma isaa gooftaan keenya dhala namaarraatii dhalatee dhufee fayyisuudhaaf kan inni waadaa gale ta'uu isaadha kan ilaalle. Egaan ilmi Waaqayyoo kun ofuma isaa nama ta'ee akka fayyisu kanaaf immoo waggoonni kennaman kun waggoonni 5,500 hanga isaan dhumanitti raajiiwwaniidhaa fi akkasumas fakkeenyonni baay'een waa'ee nama ta'uu isaadhaaf dubbatamaa barreeffamaa turan jennees immoo eegalleerra. Egaan guyyaarraa guutummaa isaatti walitti qabnee kan ilaallu waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoo kanaaf raajiiwwanii fakkeenyota dubbataman kan jedhudha. Akkuma yaadattan kutaa darbeen raajiiwwan kana eegaluun keenya ni beekama. Warreen baranne tuttuqne gara sattaanuttidha kan dabarru kan ta'u. Egaan galanni isaaf haa ta'utti dhuguma gooftaan keenya nama ta'uu isaadhaaf raajiiwwan akkasumas fakkeenyonni baay'een dubbatamaniiru. Isaan keessaa kan jalqabaa egaa raajiiwwanidha. Raajiiwwan kana keessaa kan jalqabaa jennee yeroo darbee ilaaluudhaaf kan yaalle innumti Waaqayyo kan dubbatedha. Maal jechuudhaan dubbateera? Egaan diiyaabiloosiifidha kun kan dubbatame. Diiyaabiloos yaa'u boofa keessa garuu waan ta'uudhaaf boofattaa dubbatamu malee keessa bulee kan jiru garuu diiyaabiloosiifidha. Waaqayyo boofaan maal jedhe? Siif dubartittii gidduutti sanyii keef sanyii ishee gidduuttis diidummaan taayisaa inni mataa kee rukkutaa atis immoo koomee isaanii idditaa jechuudhaan boofatti haala kanaatiin dubbateera. Boofa keessa kan jiru garuu diiyaabiloosidha. Gooftaan keenya kana kan dubbate yerichaa fi karaa foonummaa gaafa laalamu diinummaa sana kan ta'u osoo hin taane dhuguma kallattiimaan waa'ee kan mataasaa gaafa dubbatudha. Maal jedha? Siif dubartittii gidduutti siif kan jedhamte gaa siif kan jedhamuudhaan asatti kan dubbatame achi keessa goruudhaan diiyaabiloos boofa keessa goruudhaan kan jiru diiyaabiloos jechuudha. Dubartittii gidduutti dubartittiin immoo egaan kan jalqabaa dubartittii kan jedhamte Hewaan taatu malee Hewaan lammaffaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaa fi akkasumas immoo kiristaanummaadhaan ijoollee kan deessu mana kiristaanaafidha. Dubartitti jedhamuudhaan kan dubbatame sanyii kee fi sanyii ishee. Sanyii kee kanneen jedhaman agaaninti ergamoota diiyaabiloosii fi akkasumas immoo barumsa isaaniidhaan hubannoo isaaniidhaan amantaa isaaniidhaan diiyaabiloosii warreen fakkaatan gantootadha. Sanyii ishee kan jedhame immoo sanyii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii ijoollee mana kiristaanaa jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo jechuudha inni kun isaaniif kan dubbatamedha. Diinummaan taasisaa sirnima diinummaan kun nu gidduu jira. Inni mataa kee rukkutaa inni kan jedhame galanni isaaf haa ta'utii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Irraa kan dhalatu Dubroo Maariyaam irraatu kan argamu jechuudha. Mataa kee rukkutaa mataa diiyaabiloos gooftaan keenya
yaa'u dhalannaa isaarraa kaasee amma fannoo isaatti kana raawwachaa tureera. Yeroo waan adda addaatti diiyaabiloosiin ergamoota isaa iyyisiisuudhaan baasaa ture. Kan xumuraa immoo fannoo irratti maal ta'eera? Aangoo isaa kan xumuraa irraa kaaseera jechuudha gooftaan keenya. Atis immoo maal taasisa? Koomee isaanii iddita. Koomee isaa kanneen jedhaman immoo ijoollee isaadha. Isa qabatanii dudduubaan kanneen dhufan. Diiyaabiloos isaan kana ijoolleewwan kan hundumaa yeroo adda addaatti qoruudhaan jiraata jechuudha. Seenaa abbootii keenya irraa ka'uudhaan gaafa laallu, guyyaa irraas jireenya kiristaanotaa gaafa laallu, yoomuu taanaan kiristaanummaa keessatti qormaata irraatu adda ba'uun hin danda'u. Maaliif? Kun kiristaanummaan mataan isaa qormaata waan ta'eedhaaf jechuudha. Kiristaanummaa keessatti kun durseema jechuudha. Durseema hundeemarraa kan nutti hime waan ta'eef yeroo hundumaa kun ni argama jechuudha. Haala kanaatiin fakkeenyi kun kan raajiin kun kan dubbatame jechuudha. Kan lammaffaa immoo Waaqayyo Yaafetiin haa bal'isu, dunkaana Seem keessas haa bulu, Kanaanis immoo garbicha isaaf haa ta'u jechuudhaan kan dubbatedha. Kun immoo dubbate Nohidha kan dubbate. Egaan addunyaan bishaan badisaatiin akka badde ni beekna. Seera uumama qonnaa jaarraa kan gaafa laallu jechuudha. Kana booda bishaan erga baddee booda addunyaan guyyaa har'aa garuu kun nama sadiidha kan isheen baay'atte. Seem, Yaasetii fi Kanaan kanneen jedhaman ijoollee Kaam kanneen jedhaman ijoollee kana sadanidha. Addunyaa kana kan guutan jechuudha. Innaa yeroo tokko abbaan isaanii Nohi erga bishaan badisaa kun erga darbee booda dunkaana isaa keessattuu wayinii dhuguudhaan machaa'ee dunkaana keessattuu kufee jiru. Ijoollee sana keessaatu kan xumuraa kan eegoon sun Kaam jechuudha. Maal taasiseera? Abbaa isaa arguudhaan itti kolfeera. Deebi'ees immoo obbolaan isaatti gaafa argu Seemiif Yaafet garuu maal taasisanii irraa galagaluudhaan qullaa abbaa keenyaan ilaalachuudhaan dhufanii uffatatti uwwisan. Kana booda abbaan isaanii gaafa of baru maal taasise? Mucaa kana isa eegoo kana ni abaare jechuudha. Ijoollee warra lamaan immoo maal jedhe? Waaqayyo Yaafetiin haa bal'isu jechuudhaan kan Yaafet dubbise. Dunkaana Seem keessas immoo haa bulu jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Yeroodhaaf dunkaana kan jedhame dunkaana horiitii yommuu taatu garuu xumurri isaa garuu kan dubbatamte dunkaana kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamifidha. Kanaafidha qulqulloonni abboonni keenya maal jedhaniiru? Aanti wu'iitu dabtara intata samii kee qiddisa qiddusaan kanneen filataman keessaa kan filatamte dunkaanni horiitii sidhachuudhaan abbaan Efreem wuddaa seera isaatti Dubroo Maariyaamii aannan kanaatiin galateeffateera. Haa buluu kan jedhu immoo haa buluu kun kan bulu qaama tokkodha. Inni immoo abbaa, ilma, hafuura qulqulluu akka qaama tokkootti ibsuudhaan kan dubbatudha. Kun immoo Dubroo Maariyaam irra Waaqayyo buluudha. Waaqayyo gaa Dubroo Maariyaam kan bule ilma qofaa miti. Ilmi isheerraati haa dhalatu jenna malee, isheerraa dhalate jenna malee ilma qofaa miti kan dhufe. Hafuurri qulqulluun sirra bulaa, humni Waaqayyo si golgaa kan si dhaatu immoo sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokkodha jechuudhaan yeroo hundumaa kadhannaa keenyaan ergaa misiraachoo qulqulluun Gabreelii Dubrootti mesana yeroo yaadannu gara Dubroomaatti kan dhufe qaama sadanidha. Garuu kan dhalateedha qaamaan kan mul'ate Waaqa ilmaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin dursee raajiin kun isa dhugaadha. Bifa dhoskaa ta'een dubbatamee ni arganna jechuudha. Kan sadeeffaa immoo maal jedhaa? Ani mootii ta'een tulluu qulqullaa'ee Tsiyoon irratti muudamee faarsaan lama jaaratti kan argannudha. Ani mootii ta'een tulluu qulqullaa'ee Tsiyoon irratti muudame jechuudhaan karaa qulqullicha Daawit kan dubbatan kuni yaa kitaabni faarsaa guutummaatti waa'ee gooftaa keenyaa akka ta'e beekamaadha. Ani kan jedhame gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Tsiyoon kan jedhamte immoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Tulluu qulqullaa'ee Tsiyoon jedhamti. Tulluu qulqullaa'ee jedhamuun ishee maaliifidha? Isheen sanyii namootaarraati haa argamtu malee garuu maalidha? Lafarra akka namootaa taatee osoo jirtu ol jettee garuu qulqullummaadhaan namoota hundumaatiin ol jirti. Maaliif tulluun lafarra dhaabate garuu qaama lafaa hundumaan ol jedhee akkuma mul'atu Dubroon Maariyaamis sanyii namaa hundumaa keessaatii ol jechuudhaan guddattee qulqullummaadhaan wanta argamtuufidha. Nam muudame jechuunsaa immoo nam muudame jechuunsaa egaa muudama mootota biyya lafaa kanarraa osoo hin taane dhuguma galanni isaaf haa ta'uti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos teessoo kabajaa isaarra osoo jiru samiirra jechuudha osoo jiru teessoo isaadhaan garuu qulqulleettii Dubroo Maariyaamii irraa immoo qaama murtaa'e fudhachuudhaan bulee argamuusaa kan agarsiisudha. Kunis immoo qulqulleettii Dubroo Maariyaamii gadameessa ishee teessoo taasifachuudhaan mul'adhee jechuusaa kan ibsudha jechuudha.
Walumaa galatti garuu gaafa gudunfinu waa'ee raajiiwwanii kana laalle gooftaan keenya walumatti qabee maal jedheera Museedhaan osoo beektan ta'etu anaanis ni beektu turtanii kitaaba Museen waa'ee koo dubbateera waan ta'eedhaaf jechuudhaan akkuma dubbatee darbee immoo yeroo du'aa ka'uusaa maal jedhee qulqulluu Luqaasiif Qaayilophaadhaan kitaaboleen horiitii waa'ee Kiristoosiif akka isaan barreeffaman hin beektanii jechuudhaan waa'ee isaa kan dubbataman kitaabolee keessaatu gadi tarreessuudhaan gooftaan keenya barsiiseera hubachiiseera jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa kitaabolee walumaa galatti warreen kakuu moofaa waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiidhaaf kan barreeffamanidha. Guutummaan isaanii jechuudha. Deemsa isaanii keessa seenaa waan tokko tokko haasan malee innumti seenaa isaa deebi'ee garuu isuma gooftaa keenya kan agarsiisu immoo ni argannaani. Kanaaf warreen kakuu haaraa dura jiran kitaabolee 46 guutummaatti waa'ee Kiristoosiif kanneen barreeffaman warreen isaa booda dhufan kakuun haaraan immoo waa'ee fayyisummaa Kiristoos kallattiimaan kan agarsiisan jechuudha. Kanaaf kitaaboleen qulqullaa'u waa'ee Kiristoosiidhaaf kan barreeffaman jennee walitti gudunfuu dandeenya jechuudha. Isaan kun garuu raajiiwwan kun akka fakkeenyaatti taasisnee sadii kan ilaalledha. Walitti qabnee immoo kitaaboleen waa'ee sanaa barreeffaman jechuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo fakkeenyotadha. Raajiiwwan ilaalleerra. Fakkeenyonnis ni jiru waa'ee nama ta'uu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiidhaaf. Fakkeenyoleen baay'een yeroo sanaaf seenaa adda addaa kan fakkaatan booda garuu waa'ee kan Kiristoos ta'uudhaan sirriitti kanneen mul'atan wantoonni baay'een ni jiru. Kanas akka fakkeenyaatti muraasa qofadha kan ilaaluudhaaf yaallu. Kan jalqabaa seenaa seera uumamaa boqonnaa 22ffaatti barreeffamee kan jirudha. Seera uumamaa boqonnaa 22tti egaa kan argannu maalidha? Waaqayyo mucaa tokko Abrahaamiif laateera Yisihaaq kan jedhamu jechuudha. Kana booda Waaqayyo maal taasise? Abrahaamiin gaafata maal jedhee mucaa kee aarsaa naaf taasisi jechuudhaan gaafa gaafatu Abrahaam waa tokko jala hin deebisne tole jechuudhaan ajaja Waaqayyo uumaa isaa fudhatee kallattiimaan maal taasise halkan sadiidhaaf guyyaa sadii deemuudhaan gara tulluu Mooriyaam jechuun guyyaa booda maal jedhee kan moggaafame Qaraaniyoo jedhamee kan moggaafame gara sanaatti deemuudhaan mucaasaa qoraan baachisee guyyaa sadiif halkan sadii erga deemanii booda gara tulluu sanaatti dhiyaate kana booda mucaasaa qoraan baachisee gara tulluutti ba'ee mucaasaa aarsaa taasisuudhaaf gaafa ga'u egaa akkuma beeknu sagaleen Abrahaam mucaa kee aarsaa naaf taasisuu kee argeera waan ta'eedhaaf mucaa kee irratti waa tokko raawwatiin gaafa jedhu Abrahaam gaafa dudduuba deebi'u oolaa argateetu oolaa sana aarsaa taasisee akka deebi'edha kan argannu. Seenaan kun kallattiimaan maal agarsiisa? Waaqni abbaa ilma isaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif addunyaatti ergee addunyaan kun isaan fayyisaa kan agarsiisudha. Akkamitti? Abrahaam fakkeenya waaqa abbaati. Yisihaaq immoo fakkeenya waaqummaa gooftaa keenyaati. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos hoolaan immoo fakkeenya namummaati. Gooftaan keenya qaama waaqummaadhaaf qaama maalii qaba? Qaama namummaa qaba. Gara fuulduraatti barannaa dhalannaa isaatiin qaama lamarraa qaama tokko ta'ee argamuu isaa jechuudha. Yisihaaq fakkeenya qaama waaqummaa gooftaa keenyaa, hoolaan immoo fakkeenya namummaa gooftaa keenyaati. Yisihaaq qoraan baatee tulluu Mooriyaam irra akkuma ba'e gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal taasiseera? Tulluu Qaraaniyoo irra mataa isaatiin fannoo isaa baadhatee ba'eera. Ilaala. Abrahaam jalqaba maal taasiseera? Guyyaa sadiidhaaf halkan sadii deemuudhaan ilma isaa qabateetu ni dhufe. Maaliif amma kanaatti jaallachuutiin jechuudha mucaasaa aarsaa taasisuudhaaf. Waaqayyo abbaanis immoo addunyaa amma kanaatti jaallatee ilma isaa tokkicha maal taasise? Aarsaa taasisuudhaaf dhala namaadhaaf ni kenne. Yisihaaq Abrahaam mucaa tokkitti kan qabu kana akkuma taasise Waaqayyos addunyaa kana waanta jaallateedhaaf mucaasaa tokkicha maal taasise? Addunyaadhaaf aarsaa taasisuudhaan kenne jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate jechuudha. Kana booda guyyaa sadiif halkan sadii deemuudhaan dhufe. Guyyaa sadiif halkan sadii kana sammuu Abrahaam keessatti Yisihaaq du'eera. Injiru jechuudha beekaa. Yisihaaq sammuu Abrahaam keessatti kan du'e yoomidha? Guyyaatti Abrahaam mana isaatii keessa guyyaa sadiif halkan sadii dursee jechuudha. Akkuma kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa sadiidhaaf halkan sadii duhuudhaan qaama isaa waaquma duhuudhaan jechuudha. Maal ta'eera? Awwaala keessa buleera. Guyyaa sadii halkan sadii booda immoo deebi'ee ka'eera. Yisihaaq akkuma qalamiin hafe. Gooftaan keenya fannoo isaa Yisihaaq qoraan ittiin affeelamu aduu mormi isaa ittiin muramu baadhatee akkuma tulluurra ba'ee
Kiristoos gooftaan keenya maal taasiseera fannoo irratti fannifamuu baate tullumarra ba'ame sama tulluu Mooriyaam sana booda Qaraaniyoo kan jedhame gooftaan keenya achumarra ba'eera. Kana booda Yisihaaqiin Abrahaam qaluudhaaf gaafa ka'u hin qaliini mucaaqee irratti balaa hin geessin jechuudhaan sagalee dhagayeetu Abrahaam maal taasise hoolaa fiduudhaan hoolaa qaleera. Kun immoo maalidhaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan du'e maaliidhaa namummaa isaatiin malee waaqummaa isaatiin hin duune. Yisihaaq akkuma hin kutamiin gooftaan keenya waaqummaa isaatiin yoomuu taanaan du'uu hin danda'u. Garuu foon isaatiin maal ta'eera du'eera. Kana booda guyyaa sadiidhaaf halkan sadii sammuu Abrahaam keessatti du'ee gara jireenyaatti akkuma deebi'e kana gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis guyyaa sadiidhaaf halkan sadii booda du'aa ka'uudhaan gara teessoo abbaa isaatti deebi'eera. Kun kallattiimaan Kiristoosidhaaf jecha kan barreeffame ta'etu isa dhugaadha. Haala kanaatiin kitaabni qulqulluu barsiisa. Kun maaliifidha fakkeenyi kun kan kenname keessumattuu abboonni keenya maal jedhaniiru Waaqayyo addunyaa kana akkasumatti ilma isaa tokkicha amma kennutti akkamatti jaallateera jedhee kitaabni qulqulluu nu dubbatanna. Jaalalli kun jaalala akkamiiti? Waaqayyo jaalala akkamiidha addunyaa kan jaallate kana kan jedhu isa dhugaadha. Hubachuu hin dandeenyu. Garuu yeroo seenaa kana ilaalu sirriitti nuuf gala. Kana jechuun maal jechuudha? Abrahaam dulluma keessaa Yisihaaqiin mucaa tokko argate. Mucaa kana baay'ee jaallata. Abdiin Abrahaamiif kenname Waaqayyo maal jedheera? Sanyii kee nan baasa jedhee waadaa isaaf galeera. Sanyiin Abrahaam kan baatu garuu karaa eenyuudha? Karaa Yisihaaqidha. Kun hundumtuu osoo jiru garuu Waaqayyo maal jedhee Abrahaamiin gaafate? Mucaa kee aarsaa naaf taasisi kan jedhudha. Kun kallattiimaan jaalala Waaqayyoo addunyaa kana tola jaallate bakka bu'ee agarsiisa jechuudha. Ilma isaa tola addunyaadhaaf kenne gaafa jennu kan Abrahaamiif kan Yisaaq wajjirraan wal bira qabnee gaafa laallu akka namummaa keenyaatti karaa sana wanta nuuf galuuf haala kanaatiin abboonni maal taasisaniiru hiikanii kaa'aniiru jechuudha. Kanaaf jaalalli Waaqni abbaa addunyaa kana jaallate ilma isaa amma addunyaaf kennutti kan jedhu kun akkuma Abrahaam mucaa tokkittii kana Waaqayyoof amma kennutti kan geessana duukarra wal fakkaataa karaa kana ifa nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin abboonni nu barsiisu. Fakkeenya lammaffaa immoo kan ilaallu raajii akka koo isiniifan kaasaa kan jedhu kan barreeffame ni jira. Raajii akka koo isiniif kaasaa kan jedhu seera ba'u boqonnaa 18 lakkoofsa 16 kan argannu kana. Jecha kana kan dubbate hangafa raajotaa Museedha. Museen egaa saboota Israa'el gammoojjii Gibxii keessaatu isaan hordofuudhaan akka raajii Waaqeetti dura isaanii bu'ee gara Israa'elitti isaan galcheera. Yaa'unni karaatti aduu malee raajii akka isaa kan ta'u garuu Waaqayyo isaaniif akka kaasuuf dubbateera. Kun yeroodhaaf kan dubbatame isatti aanee saboota sana geggeessaa kan ture Iyyaasuudhaaf ture. Garuu xumurri isaa immoo gara kiristaanummaatti gaafinnee ilaallu kallattiimaan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif kan dubbatamedha. Maaliif inni kun kan hiikamu kakuu haaraa kiristaanaatti waan ta'eedhaaf warreen yeroo sana raawwataman fakkeenyaan kan raawwataman manni kiristaanaa guyyaa har'aa isheen kakuu moofaa sun fakkeenya akkuma taate sun kallattiimaan fakkeenya ta'etu ni arganna jechuudha. Kun maalidha akkamitti hiikama? Uleen Musee fakkeenya fannooti. Uleen Musee maal turte fakkeenya fannooti. Fariyooniif Gibxoonni immoo fakkeenya diiyaabiloosiif ergamtoota isaati. Israa'eloonni garbummaa keessa jiraachuun isaanii fakkeenya baroota baarsaa fi akkasumas baroota gidiraa kakuu moofaa keessa kanneen turan sun kallattiimaan gara kanaattidha kan fakkeeffamanii. Kana booda saboonni Israa'eloonni karaa Musee maal ta'aniiru garbummaa Gibxii jalaatii gara biyya kanaanitti galuudhaaf akkuma danda'an akkuma kanaas immoo waggoota 5,500 guutuu lubbuuwwan Si'ool keessatti gubachaa turan hundumtuu karaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gara gannataatti deebi'anii galaniiru jechuudha. Kanaaf kun kallattiimaan haala kanaatiin hiikame fakkeenya ta'uudhaan gooftaa keenya nama ta'uusaadhaaf kan dubbatamudha jechuudha. Walumaa galatti fakkeenyota kana lamaan haa ilaallu malee kana lamaan qofatu jira jechuu keenya osoo hin taane akkuma gooftaan keenya dubbate guutummaan kitaabolee kakuu moofaa waa'ee isaaf kan dubbatamanidha. Kanaafuu karaa Musee fakkeessuudhaan, Iyyaasuu fakkeessuudhaan, karaa darbees kan seenaa Daawit keessatti kan argannu, seenaa Noohi keessatti kan argannu guutummaan isaanii fakkeenyaan gara kakuu haaraatti dhufanii gaafa hiikaman kan gooftaa keenyaa ta'anitu ni arganna jechuudha.
walumaa galatti nama ta'uu gooftaa keenyaadhaaf raajiiwwanii fi fakkeenya dubbataman isaan kana amma ammaatti kan ilaalledha. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u sa'aatiin keenyas geera waan ta'eedhaaf kutaattaanu icciitii foonummaadhaaf dubbii fayyinaa gooftaan keenya nama ta'eera. Kana booda dubbiin fayyinaa raawwatameera. Dubbiin fayyinaa kun immoo maalidha kan jedhudha. Eenyuuf raawwatame haala kamiitiinis immoo fudhachuudhaaf beekuu dandeenya kan jedhu kutaattaanuun barumsa keenyaan qabannee kan deemnu kan ta'u. Kanarraa asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan nageenyeen firii 30 60 dhibba akka ittiin oomishnu fedhaaf gargaarsa uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deemnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.